السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتم تو تافي ودكتور كيا بغانا جهان دنفين جيتشا أنا اللي نداو نو اسمه بديت نجرام أنا اللي نبتيسه عندي نحن كيسة جرولة نارا करते والله ركيس هذا باي تك करते نمل أبا بيا لا بابا لا باي أنا لو بدو تقولي أنا كده asmaanuga oromootiya bakka jirtaniif gartee warreen gartee du'aa naaf gootanillee baay'ee takka galatoomaa jiran jecha maaliif ilmi namaa tokko gartee rakkoon takka nama mudatte rakkoo san garuu akkaan keessa illee akkumaan keessa jirutti rabbiin keessaa na baasaa akkanatti waan handeessu maaliif namni gartee takka hin jiru asmaanuu gartee wanneen arraan tana isinitti dhaabbatu barbaadu kana namatti argitan gartuu jirtee hotte jawala garte kana maatiin kan itti dawwalu taates jawala nama sagaleetii yookaan dhageessin irratti cuftee jechuudha. Kana irraa oromootiya du'aa naaf godhaadhaa akka gartee jechuudha rabbiin gartee anillee miila kana rabbiin na fayyisu du'aa naaf godhaa isin jaasumaanu. Kana irraa immoo eenaan tiyyaallee jettee waan na duraa dhukkuba akkuma gartee eegaa ta'utte jechuudha osuma gartee nu mo'ootu hedduu na duraa dhukkube. Ana raaromootiya wallahi gabbeellee gartee haafama gartee geeffatullee hin dandeenye amjeeyotillee neega dhiyoo tana namira dhufee qotee innattillee hin deebine namni gartee fillee irraan tana wallahi baay'ee takka rakkatte yeroo fillee nallaa hin jiru. Ana raammoo rakkootiya akkumaan keessa jirutti waan gartee akkaan keessa jiru anumaatu beeka. Kana irraa maaliif wanni gartee gama keessan dhufee isin rakkisuullee hin barbaadu oromootiya yoo dhugaa gartee dubbadde maaliif ani fi rakkadde isinillee rakkisuun barbaadu maaliif ani kun bakkiin jiru biyya nama waan taateef kanarraa obboleeyyan kiyya na bira hin jiranii haadha abbaa kiyya waan na bira hin jirreef kan hin jiraadhu biyya namaati akkuma gartee isinilleen beeytanitti kanarraa immoo rakkootiyya an gartee yoon gaafumaan gartee kana keessaa biyan oromootiyyatti gartee ol bahee dubbadha jeetumaan darjee taa'utti jira garuu immoo dirqamee wanni gama keessan na fide kanarraa immoo maali yoo kan jettan taate ani duraanii fi garuu guyyaa gartee ol baasee dubbatu ture akkana oromooti rakkoo akkana keessan jira jee dubbadde kanarraa immoo isinillee baay'ee takkana yaaddan jee gama keessan dhufe ammoo namni biraalleen gartee namoonni hedduun gartee keessaanillee dawwaltanii fillee akka yoo yaadaa warreen jettanillee baay'ee takka galatoomaa isin jechaa oromootiya dawwalee gartee namni baay'een isheen jiraanis akkasuma ilmoonillee hedduu baay'ee takka warree gartee nagaafatanii jira warreen nagaafatanillee baay'ee takka galatoomaa alhamdulillah yanillee wallahi jira kunoo anaa fi eenaan tiyyallee ni jirra inshaallah waamaan taanu anammoo garuu eenaan tiyya akkuma feetillee yoo taate waan biraallee yoon dhabe jechuudha yoon gartee itti dalagatuu dadhabellee gabbee gartee sadaqaa itti kadhadhu nin guddifadha jeetiin abdii qabaa maaliif garuu eegamillee na cafe oromootiyya wallahi kanarraa garee wooman duraan qabuun jechuudha jiraatu jira kanarraa namni kun biyya namaa tana keessatti yoo dalagate malee jiraachuun hin danda'amu isinillee nasumaan du'aa naaf godhaan isin ija oromootiya an gartee wanneen isinitti dhaammadhu kana ammoo dhufee isin rakkisaa ooluu ifadhu warreen gartee as jalatti dawwaltanii baay'ee takka gartee nagaafattanii itti saalaalillee natti dawwaltanii kanarraa ammoo maaliif ragama kiyyallee akkuma gartee duraan an waasaappiin hin qaba imoonis nan qaba kanarraa ammoo isin gartee shari'aan sun yookaan bilbilli sun isii akka jira jechuudha isii fuudhee kuteeni ani immoo kan na bira jiru ragama biraatii gartee sanillee warreen gartee barbaadan isiniitiin ka'a ammoo nama kana gartee warreen hedduu gartee as jalatti haram isheen jiraatiin dhuftanii waasaappiin dhuftanii imoon dhuftanii naa barreessuu turtan kan sagalee qabdanillee hedduu jira. Nama kana bakka takkatti jechuudha nama kana jechuudhaan haalaan keessa jiru ni gartan oromootiya yoon isinitti himuu baadallee maaliif wanni gartee gama keessan isin dhufee gartee isin gartee viidiyoo tana isinii mara dirqama. Kanarraa asumarratti yoonii fi waan hin anja'u tana gartee agartanii kan du'aa naaf gootanii du'aa naaf gootan jeetiin abdii qaba. Anammoo wallahi oromootiya baay'ee takka as keessa firan qabu rabbii kiyya malee jechuudha garuu immoo namni nan duraan qabu haadha mana kiyyaa garuu yoo namni na jalaa akkana godhu taates kunoo Allah wala rabbummaatu beeka kunoo ilmoon irratti dhiiftee deemte isinillee gartanii ammoo
akkuma gartee deemteen illee kunoo ichin namne nama natti ergitee nama jinnutte jechuudha miila kana keessa nadaani miilli kun bakka amma lafatti jechuudha lafeetu gartee nadaame asumaanuu garuu lafee san namni gartee ogeessi tokko gartee fidee jechuudha kunoo yoo dhugaa gartee kan fedhan taate maali kunoo laa ulee tana daddaabaddeetiin jechuudha diida gartee sitaaraa daddaabaddeetiin hamma madaqee hamma maal deebi'aa jechuudha. Kanarraa immoo akkasuma miyyoo diyyallee manuma kana keessatti jechuudha tiradhee gabbee waan gartee aannan isii gartee tolaa jettee oomishee bira kaayaa asumatti dhaabee jechuudha. Kanarraa ilmi namaa tokko namni akka keeyyatti gartee wallaahi rakkatee gabaa bilbiina walumaa dhaanii isinillee akka wanni nan gartee isin gaafadhu akka gartee miyyoo ishii biratti deebitu yookaan deebi'utti taate isaan rakkoon qabu maaliif waan gartee duraanuu ishiin tuni mootiyaa ni guddifata maaliif yoo gartee miilli kunillee gabbeetti dalagatuu dadhabillee sadaqaa itti kadhadheetiin guddifadha wallaahi oromooti yoo dhugaa na gaafatan ittiin xiqqaadhu jechuudha ishii tan ittiin hin boona malee kanarraa kunoo wallahi mumni nan gadiin bee gartee olin deemu muka kana biyya tana keessatti mumni argamu ni beekan biyya arabaa namni jettanii muka kana dhaabbadheetiin gabbee jechuudha ol deebi'aa kanumaan jechuudha kushiinaallee yookaan madbakallee dhaqee jechuudha waan miyyootii asumaanuu nyaata biyyallee hangaan danda'utti jechuudha godhadhee gaafan daddabee sitti dhiisee aanan uumishii dhee jechuudha isheetuma ofiirraa mana kana isii ilaalla. Garuu immoo dhugaadha namni tokko hamzee galatoomuu garuu nama gartee miila kanatti shukkumullee gartee si fideetiin gartee deebi'ee kutee eega guyyee sanillee innillee natti hin deebine kanarraa immoo namni gartee qaamaan namira dhufee jechuudha hoggasaniif na jajjabeessee jechuudha rakkoon gartee rakkoon ta'e rakkoo ta'e jajjee na jajjabeessee hamzee galatoomuu namni biraa immoo warreen gartee biyya adda addaa jirtan dabaltanii warreen na gaafatanillee baay'ee takkanaaf galatoomaan isin ijooromootiyaa bakkuma jirtanii du'aa inaaf godhaadha. Wanneen ani isinirraa barbaadu du'aadha. Wanneen ani isinirraa barbaadu du'aadha. Du'aa inaaf godhaan isin hin jaa. Kanarraa immoo har'a gartee aan wanni baay'ee takkanatti dhagaame silaan gartee obboleettiiti jira. Yookaan obboleessa kiyya bira jiraallee har'a tun hundi namoota itti yaadu jechuudha. Kanarraa immoo namni tokko dhugaadha. Namni dhalatee namni gartee rakkoo hin argine hin jiru. Rakkoo gartee irruma dabranii tana garuu gaanfumaan gartee keessaa ba'een dubbadha jeetiin abdii qaba. Har'a garuu wanni na duraan mul'ate Oromooti yoo dhugaa na gaafattanii ayyootiyyaa fi obboleeyyan kiyyaan natti mul'ate jechuudha. Har'a immoo silaa gartee akkanatti miyyootiyya kana wajjin rakkadhu jechuudha. Yoo isin hanga beektan irratti darbitee deemtes osoo nan gartee itti rakkanne naaf guddisanii Oromootiyya wallaahi maalii yoo kan jettan taate an kannatti dhaga'ame akkuma gartee isiniif kaase ayyootiyyaatu na duraan mul'ateen isiniyya wallaahi. Maaliif har'aan tana garuu illee kiyya galii jettee amma dura bakka eegan gartee ummoinaan ilmoon irratti darbitee deemte baay'ee takka halkanii guyyaa akkanatti bo'ootu jirti akkuma nan bo'ootu jiru kana caalaa ishillee gartee naa olii rakkatu jirti. Garuu immoo haati ilmoo dhalte hangana garaa jabaattee dhiiftee biraa deemti jee maaliif yaadduanii kanarraa immoo ishiinis waan gartee garaa ishii jabeessu rabbuma tokkichaatu beekaa. Kanarraa immoo har'a irra caalaa wanni na duraa mul'ate obboleeyya kiyyaa na duraa mul'ate silaa obboleeyya kiyya bira jiraaddee kana hunda jechuudha Oromootii dhufee isiniin rakkisu isaan saniin abdadda isaan saniitu jechuudha yoonan gartee yoonan bira hin jiraannes yoonan gartee yoonan mataa kiyyaanuu yoonan du'ee isaaniitu naa guddise jeetiin abdii qaba. Kanarraa inshaallah yoo rabbiin jee yeroo gabaabduu keessatti anillee yoonaa mijaa'ee galii naan jechuu jiran ammaa nan gala. Akka du'aa inaaf gootaniin isin Oromootii garuu immoo itti aansee wanneen ani isinitti raammadhu garuu yoonii fi gartee miilli kun na fayyee akkuma gartee isin garsiise maaliif miilli kun asitti lafeen na dhaamtee jechuudha lafeen na dhootee hoggan gartee musteefaa dhaqu. Kanarraa immoo biyya tana keessatti yoonii fi gartee lafeen si dhaamtee amaliyyaa siin jaanii baay'ee doggoruun abaaba. Akkasitti obboleeyyan kiyyoonni gartee biyya tana keessatti musteefaa dheette amaliyyaa siin jaanii hadiida sitti kaanii ana hadiida san gartee fitti kaa'uun feene kanarraa immoo
dhugaadha akkuma isinillee nagartan biyyoota na biratti dhiiftee na biraa qotte yoon irraa diide ifitti kaayee jechuudha maallaqa guddaa na gaafatanii saniif na ofirraa dhiisee gartee namuma gartee habasha yookaan nama oromoo tokko gartee nama gartee miila nama buqqaa lafee gartee nama jaltee nama gartee nama shukkuumee nama hedu inshallah anilleen silaan gartee nama gartee nama qabaadde arra kana hundi jechuudha kanatti an cabee mana keessatti naafa ta'ee mana keessatti naafuun isin jaaromootiyaa kana rabbiin miila kana nafa yiisanillee inshallah nan gala akka du'aa inaaf gootan isinitti raammadhaan isin jaaromootiyaa kanarraa immoo an maaliif garuu ol bee isin rakkisaa ooluu hin barbaanne an ol beetuman rakkootiya xiqqoo taatus gartee guddoo taatus akkanarraa qooddattan jeetuman gama keessan dhufe yoonii fi gartee kan viidiyoo tiyya kana agartu taate yoonii fi gartee garaa waa dhale hanga duwidaa gartee waan jabaatu ilmootiitti deebiisiin jaa yoo sanin ta'ino maalumaaf jawwaala na laaqasu didde rakkoon ati jawwaala na laaqasu didde maali yoon kana maati sitti dawwalee na jalaa hin kaaftu yoon hin kiyyaa sitti dawwalee ni hin kaaftu kana maati na hoggaan an dawwalees hoggaa sagaleeti dhageesse wanni ati jawwaala cufattuuf maali kanarraa immoo akka feetillee yoo taate ati yoo dhiiftee deemtes an ilmooti nin guddifadha kanarraa immoo yeruma gartee anguman gartee miilla humna dhaameefin as keessa hojjirra kadda malee anti yaannan gala adaabbaa kiyya biratti hin gala obboleeyyan hin qaba kanarraa rumootiya waan biraallee gartee isinitti gartee dheeradhu isinitti dheeressu hin barbaanne inshallah gartee hanga walitti deebi'utti nagaan naaf turan isin ija oromootiya